Viidiyoon keessaniin quufamuu hin nuufamu ammallee hafeeraa nurraan qusatanii dabalee viidiyoo fidii jettanii baay'een keessan koomentii jalatti dubbiseen ture jechuudha yaada keessanii innaan illee akkuma keessan yeroo duraa sanaa gadi taa'ee hin ilaallee waan tokko bakka maal takka waraabameen beekuu viidiyoo sana miti kan waraabe amma kana garuu yeroo afuurinatti deebi'uu jalqabu gaafan viidiyoo keessa fattashee ilaaluu kanan isin biraan hin qaqqabsiisne hedduunsaa baay'eetu jira jechuudha garuu maaliin gaabbeseetu darbuusa otoo fuuldura kana ta'e kan jedhu yaadaa jira baay'eema tokko namatti tola baay'ee nama gammachiisa gammachuun immoo yeroo tokko nama boosisa mitiire baqa akkam jedhee isinitti himuree feelingiisa innaa asirrattis immoo kan argitan kanaa nuti seda hojiitti nafne jechuudhaan illee ati hojiin hojjennee akkasin naan hin jenne bakkuma inni dhibamee hin jiru innaasa kana sinii qabadheen dhufee laayik gochuun nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu jarra galata waaqa bakka kanaan isinii ga'a isinitti hin dheeressu dubartoonni lamaan kunii as kana ta'an obbolaa gammee lamaanidha obboloota qaqqaalii obboloota jaalala obboloota kabajaati dhugaa dubbachuuf ani yeroo jalqabaaf isaan argee isiniin jedheera baay'ee tokko namatti tolu manaafillee keessummaan taane namaafillee keessummaan taane wanti isaan dabbaru wanti isaan cinqu tokko hin jiru jechuudha fataa bakka fataadha maatii akkasii jidduu galuu argachuu jechuun waan salphaatee miti innaa itti aansee kan shunkurtii sochoosaartu kun distii keessatti obboleettii koo hangafaa kanan irratti dhaladhu haadha ijoollee afurii yookaan immoo haadha asteer jechuudha isheen kun asteer itti nabrartu beektu mitiire haadha isheedhaa ijoollee afur qabdi kunoo tokko jalayyuu abachaa jira dhuma kanaa kanan markatti qabattee jirtu lakkuudha innaa warri mana jala deddeeman kun ijoollee isheeti jechuudha as kanatti immoo gaafa qalmaa sana gaafa horii qalan sanaa kan horii qalee namicha baarmeexaa diimaa kaawwatu kanadha birreetiin qalama kunuunsa kana jechuudha isa baarmeexaa diimaa godhatu warri kaan immoo erga foon cicciranii manatti galchanii wanta hojjetatan qabu mitiiree sagaraa keessa dheerimoo mi'a garaasan walitti qabanii kukkutataniitu nyaachuudhaa fi kukkutachaa jiru viidiyoo baay'een hin argine reef argaati jira reef taa'ee yeroo naalu baay'eetu jira akkuma argitanii qodaan halkanidha kun wajjaba viidiyoon kun halkanii gibbiin keenya keessa immoo ampooliin iddoo baay'ee jira waan ta'eefu kaawwatii banee ilaala nyaata nyaatuu fi kaan immoo kanatti buna tumaa kunoo anillee hojii keessan jira mucaan nu bira jiru kun immoo obboleessa gammeeti jechuudha finfinnee jiraata kunoo akkasitti distoonni kun immoo kan duraan hojjetamee waxiin keessaa nyaatamaa yeroodha halkan waan ta'eef mataan nama dhukkubaa buna danfisuun illee dirqama viidiyoon kun amma halkan fakkaata guyyaa malee dubartittiin isheen nu biraa shaashii hidhatteettu suni ishee hojjettu saraatinyaa waxii hojjettudha akkuma isiniin jedhagaa kunuas kanatti dheerii yookaan congaarraa kaawwatu xabbafatu jechuudha namichi xabbasaa jiru kun dambanyaa keenyadha gaarii oofa baay'ee tokko nu gargaara jechuudha ollaa keenya yeroo sallee deemnu kan nu tajaajilu isaa as kanatti immoo bishaan dhufe waraabamaa jira bishaan illee baay'ee tokko nu qoree ture yaa'u seexanni namni akkan gammannee fi yaalli isheen gootu baay'ee dhamee hojii seexanaanii beektu bishaan badee torbee tokkoof guutummaa magaalaarraa badeetu bishaan illee alaati jechuudha kan nuti waraabsisne jidduutti immoo waaqayyo nu gargaaree dhufne as kanatti haati asteer ijoollee ishee ilaalaa jirti ijoolleen lama lakkuudha asteerii fi kan asteer irratti dhalattu qofaadha isaan kun immoo as kanatti immoo tokko obboleessa koodha tokko immoo ilmoo wasiila koodha utuu danda'ame maatii kana tokko isaanii interviyu godhee bogammeen isa jidduu galan interviyu godhee isinitti himee eenyu akka ta'an maqaa isaanii maal isaanii yeroo bal'aa qabaanne waliin haasofni baay'ee tokko natti tolaa ture garuu immoo isin iyyuu laaltanii kan beekuuf tilmaamuu murteessuu dandeessanii hin mijatu jechuudha. Mijatu isaan isa guyyaa lama bulan iyyuu jiru isaanii gadhiisanii qe'ee isaaniirraatii dhufan waan ta'eef bakka qalbiin namaan sosocho'aa nutillee keessummaa naganaa nurra jiru gadi teenyee maalin jenne ammas yoo waaqayyo jedhee fuuldura kanaa sagantaa bal'aa yerootti immoo isa darbee haasaa mudannoo muuxannoo tokko fataatti jechaati sagantaa interviyuu hin qabaannaa jenneetu wal barraa isiniinis immoo isin barsiisna obboloota keenya maatii keenya hundaan wal isin barsiisna jenneetu
abdii qabna jechuudha. Hin ta'u hin jennu. Inni kaleessaa akkas ta'a akkasitti waaqayyo nu gargaarannee abdii akkasiin qabnu garuu waaqayyo isa yaadneen oliitiin nu gammachiise nuuf taasise waan ta'eef ammas immoo shakkiin qabnu hin jiraachuudha. Fuuldura kanaan isinis fayyaa ta'a namni kamuu bakka jirutti maatiin keenya hiriyoonni firoonni keenya fayyaa ta'anii asitti immoo nyaata jechuudha. Yeroo tokko tokko keessummaallee nama dagachiisa bakka isaanillee qalbiin isaanii kun ammaa viidiyoon kuni sargii boruu hin jiru qidaame halkan saate jechuudha halkaniiti. Namni immoo dirqama nyaata nyaachuu qaba mitiire mana sargii yookaan mana diggisii keessatti namni qoonqoodhaan miidhamullee hin jira beektu mitiire waan akkasiillee numa jiraas deebina amma warra kanatti asii isaan immoo akkasittiin zalazalaa jiru jechuudha. Akkasittiin zalazalaa jiru kaaniin galaa kaaniin dhufaa hundumtuu hojii mataa sarara oollee riba sarraa dhiisee akkasittiin nu kabajanii bakka kanatti argamanii haala kanaan nu bareechuun isaanii beekuu maal akka jennee deebisnu waan deebisnu fakkaanuu dandeenya amma kana waaqayyo isaaniif haa deebisu umurii isaanii dheeressu hunduma isaaniiyyuu as kanatti immoo maal na godhu seetanii kun warri foon kukkutan kun gadi na waamanii bakka intina maal haraqema maal bitina garuu qoos hunda isaanii keessa namni dhugaatii dhugu jiranatti fakkaatu mana keenyattis immoo dhiyyamamu halaala namicha kana asuma dhagannis akkasitti gadi na waamaniitu foon garaa nu qabee waan ta'e nutti kennii jechaate jiru jechuudha. Na baay'ee tokko namatti tolu baay'ee fataa nama godhu cinqatii yaada tokko maaltu gaa maal tanqataa maal tafee maaltu dhufee maaltu hafee waan jedhamu wayii tokko hin jiruure waan akkasii nama dagachiisu jechuudha. Innaa kana fakkaataa viidiyoon keenya baay'ee isaa kanan biran geenye kanan isin biraan hin qaqqabsiisne ofii makootii kan hin argine bilbila kana keessaa inni kun immoo hin qoosu isaan araqee fidii isuma intinaama fidii isuma mana keessaa dhugamu fidii as kaayii qixaaxii qabdanaan jechaa jirarre innaa akkasidha. Ammas kanaaf isin biraan hin qaqqabsiisaa isin laayikii gochuun irraanfatiinaa akkasumallee maatii yeroo arganii waan baay'eetu namatti dhaga'ama. Warri yeroo dhiyootti sargii godhachuu barbaade haalli keessan akkaataan sagantaa qophiin keessan baay'inatti tolee nus akkasumaan ofirraa baasnaa waciin immoo akkamii isa maatiin hojjetamoo soofii hojjetatantu caalaa maal kan jedhu akka keenyatti maatiifillee deeggarsachuudha nuti maaliifi maatiin keenya maatii ofii ijoollee guddisaa jiran waan ta'eef isaanittillee girrigirrii wacaa wacii akka dhumni baay'ee isaatti yaadne teenyee kaanes hokkuumneetudha kan nuti cuunfinee gadi baasne malee akkasittiin miti. Isa kanas immoo fuulduratti viidiyoon isinii hojjedhaa jechuudha. Yoo isiniin galle bakka isiniin galle ammas yaada dabalataa qabaattan ta'e koomentii irratti yoo nu barreessitanii guyyaa isaa qabaannee yeroo qabaannee koomentii keessan dubbisnu walitti cuunfinee illee obbo Gammee waliin isin dhumna yaa wamma hojiitti deebi'eera. Biizii ta'aatii jira inni immoo filannoon dhufaa jira waan ta'eef dhimmi filannoo immoo dirqama isaan ilaallata hojjettoota mootummaa kamuu waan ta'eef sanaaf jedhanii warri gochaa jiru akkasiin keessa darbine jirra jechuudha. Kan borumootti dhumna gargaarsa waaqayyo wajjin nagaa ta'a waa'ee